Fakkeenyi koo anaaf anuma waan ta'eef eenyumaa fakkeenya hin godhadhu. Ashaaraan nama akka waliin fakkaanne namni na fakkaatus hin jiru anis nama hin fakkaadhu. Wanti akka ilma namaa addunyaa kanarraa namatti toluu fi bareedu hin jiru. Ilmi namaa gammachuu jireenya keetii waan ta'eef ilma namaa jabeeffadhu nama wajji jiraachuu beeki. Warri qama'in waan tokko kan Oromoodhaaf tolchee buuseen qabu warra qameeqa qobee tolche, warra qameeqa muuziqaa tolche, warra qameeqa qabsoo tolche. Ifa. Jaalala Harargeedhaatu beekaa waa'ee jaalala Harargeedhaa hojii haasa'e. Saamunaan malee qaama sirraa dhiqan zambii sirraa baasa. Muuziqaa jechuun kan si garsiise kana baara kana dha. Addunyaa moo'uu barbaadde. Kanaachi waan ta'eef dhuma gargaa bishaan keessaa wal Gawwaa ilmaan gawwittiidhaati waliin qabsaa'uun hin taatu. Ilmaan haadha zartu Oromoo zaree fite. Ilmaan haadha zar. Afaan Ingiliffaa kana qofa yoo bartan addunyaa kana mootan abshaalummaa isin ilmaan Oromoo qabdan irratti waan salphaa isinitti hin fakkaatin afaan kun qabeenya. Siif jiraadhee duunko erga waan hin oolle gaarii fammeenya keetiin walisaa wallaalee jecha guddaadha. Ani takkumaa ana jalaa badeen beeku. Ani anumaa wajjin hin jira. Arras borus iftaanis. Mee olluma kan kee kana laali Amaaraas ta'e Somaalees ta'e Tigiree Kabiraatis akkatti walitti gammadanii shanyii wal jaalattu laali. Wal bohaarsan jaalalleesii jaarsi jaartiisaa akkana walitti gammadanii wal bohaarsan artiidhaanis waan hundaanuu waan gammachuuti ilaalan. Keenya kun wal kanii guyyaa cinqii haasidaa miti ummata walitti hassadu waliin gammaduu hin danda'u manni kana. Kanaaf bilisummatti hin baatu daarummatti malee. Bulshisiin jeetiin jira mala kanan gadi hin dhiifnetti cinqama. Angama kiyyaan shanyiin keessatti dhaladhee sun bisii baxala. Shanyii rahaati. Shanyii gammachuu waliin bohaaruu beektu. Tawaa hunda beektudha. Warra cinqii kanatti rabbi namaa kee cinqii isaaniitiin fi cinqama kan inni fi cinqii hin qabne. Waan nuti hin beeynu hin beekan zawuu tahariiba bakka itti deeman hin beeyne akkanumatti uummata yaa'u tokkotti rabbi numa kee wallaahi. An takkuma nama muudhaaf namaan dorgomee hin beeku. Lubbuu tiyya moo'uufin lubbuu tiyyaan dorgoma. Nama lubbuu fi moo'ee lubbuu nama jaalalaa moo'a. Takkuma ammas bakkaan irraan hammaaramnetti of gannaqee biyyatti of dabalee hin beeku. Boonaadha. Waan biraatii miti alaabaa tanaaf dhiigni meeqa akka dhangala'ee ni beektaami. Alaabaan irra gangaladhee kanatti ol gitaaraan irra gangaladhu kun alaabaa teessanii. Isii tana laaluun isiniif gahaadha. Tana caalaa dammaquun hin jiru. Kanarraa kanaaf egaa kaniin akka malee jaaladhu ilmaan Oromoo hiriyoottan kiyya ka Feesbuukii kan gaddaa fi rakkoo teenya waliin qooddannu ammallee isinitti haa tolchu ammallee itti jabaadha Oromummaa beeksisuu irratti. Irra bullaagaa nu jalan bultu jala haa bulluu dhiiroo nu gubbaa haa bultu. Fuudhuu barbaadanaan jette ni dandeessa. Garuu ija qofaan laaluun qarshii 100 ni qabda. Yoo qabaachuu baatte dubara Oromoon qabdu. Kana beeku. Obboleeyyan kiyya kabajamoo ilmaan Oromoo wanti guddaan jiraachuu keenya miti. Akkatti jiraannu beeku keenya malee. Yoo jiraanne akkatti jiraannu hin beekne nuti hin jirru. Baga nu qabaattan Oromoo. Erga qabaachuun keessan hin oolle. Namni nama keessa jira. Nutis nama keessa jirra. Wanti inni istoorii kana kan hin qabsoon itti kakaasuu fi itti warraa'isa godhuu fi itti dammeessu isin tolcheef Feesbuukii fi TikTookii irraa ilmaan Oromoo wal nyaatanii fi wal xiqqeessin jibbeeti. Mi'a naadhaa jaalalaa intalti Oromoodhaa na dhandhamsiifte. Addunyaa kana dhandhamee ilaaleeti mi'a akkasiidhaa dhabe hunoo laal. Ani mucaan bosonaa obbo Foorsu kun addunyaa tanaaf ajaa'ibsiisan ture kaleessas. Arraa ajaa'ibsiisaa dabaruu ajaa'ibsiisaadhaan ta'a. Kaayyoo guddaa waan hin qabuuf. Egaa waan feetan ja'a malee dubartiin eeyba haadha abbaa qabdu dhiira jaartii 4 qabduuf jaartii 5ffaa taati. Masaanummaan sodaatu.
dubartiin dubrummaa qabdu akka nama foon qurxummii lafee firraa eegaa nyaatuuti ni mi'ooyti yoo tooftaan isii nyaachuu baatte laagaa si waraantee calsi gooti take care. Dorsisaa fi hidhaa fi ajjechaan goota hin luyinomsitu. Gonni goota waan ta'eef ofiif muree murteessa hiree isaa. Leenci lubbuudhaan du'e tokko jaldeeyyii lubbuun jirtu kuma tokko caala. Tiillee dhaablee jiinarraa fudhu. Namoota wallaalummaadhaan gabrummaa sammuutiin du'aniif warri beekumsaan jiraate sammuu du'e kaasu jiraachuun gaafii guddaa ta'uu qaba. Kana dura nuti dabballee waraana bilisummaa Oromoo Oboon wanni isin barsiisaa turre beekumsa kitaaba siyaasaati. Amma immoo kitaaba aartii isin barsiisaa jirra. Yoomin koflee bareedeetiin booyaa ogeeyyoon inaadaa sayoomin gama. Laal namoota beeku bira taa'ee kan na hamatu laal. Bo'us kaawwaa'ee xiyyaan beeytu. Namnummaan nuti taasisabaafoon nama nyaachuun haraami. Bo'us ka laal akkatti na hamatu laal waan isa agarsiisa yaa bar. Ansi harkuu baaduu rabbiin si harkaatti callisi ka. Eeysan na beeyta. Si beekaa. Akkanuma baqaytaa duuba. Kanaaf an wanti inni dabarsu hundi waan qoosaadhaati miti. Eenyuma wajjin hin qoosu. Dirqama qabsooti. Bifaan itti barsiisuun barsiisaa jira. Me I am Wobo Force. Akkanatti ija keessa laaleeti waan inni irraa laalu dhabe. Akkanatti garma keessa laaleeti waan inni irraa laalu dhabe. Akkana qofa keessa laaleeti waan inni laalu arkee fuudhuu dadhabameen. Anii fi an Wobo Force bifaanis haasawaa afaan Oromoo dubbachuunis tasa kan quufamnu miti. Awwasaa sadaachiin qallaal laxeenaa tasmaamii michuun astamaamaayina. Yeroo hundumaa namni waa'ee qabsoo haasa'u, namni waa'ee bilisummaa haasa'u, gammadaan akkasaatii fi bilisoomaan akkasaan. Namni waa'ee qabsoon haasa'u yeroo hunda gabroomaadha.